papilloma virusiti. Human papilloma virusin papilloma virusi nama kan jedhamudha. Waa'ee vaayirasii kanaa mee yeroo wajjin ilaallu HPV dha gabaabaadhaan. HPV jechuun human papilloma virusii dha. Innis immoo baay'ee vaayirasii maatii vaayirasoota keessaatii tokkodha. Kani wal qunnamtii saalaan darbanii dhibee wal qunnamtii saalaa fidan keessaa tokko human papilloma virusii jedhama. Carraan ittiin vaayirasii kanatti saaxilamanii bara jireenyaa keessatti namni kamiyyuu vaayirasii kanatti saaxila hin ba'a. Garumaa inni namoota xiqqoo irratti mallattoon agarsiisu jechuudha. Mallattoon agarsiisu yeroo isaan qabu vaayirasii kana yeroo namni qabamu namoota xiqqoo irratti mallattoon agarsiisu jechuudha. Kanaachi namni baay'een yookaan nama hunda ta'uu danda'a vaayirasii kanaan ni qabama jechuudha. Erga dhibee agarsiisu ta'ee erga dhibee namarratti mul'isu ta'ee maaliif dhiphanna waa'ee vaayirasii kanaa maaliif baranna maaliif barachuun barbaachise maaliif beekuu barbaachise jennee immoo yoo gaaffii kaafne human papilloma virusiin kun gara 100 olii jira. Gara 100 olii keessaatii baay'inni isaanii balaa namarraan hin gahani. Nama qaban iyyuu balaa namarraan hin gahan jechuudha. 100 kana keessaatii gara 30 olii kan ta'anii wal qunnamtii saalaatiin darbanii naannoo qaama hormaataa naannoo hudduu irratti dhibee adda addaa geessisaa jiru jechuudha. Kanaaf kan nuti barachuu barbaannee fi kunoo isa kanaaf jechuudha. Gara gosa vaayirasii kana sanyiiwwan vaayirasii kanaa keessaa 30 ol kan ta'an rakkina kana waan namarraan geessisanii fi barachuu barbaanne. Xiqqoon isaanii hammi tokkoon isaanii balaa baay'ee gadaanaa namarraan ga'u. Balaan gadaanaan kun immoo maayinni madaa waartis jedhamu naannoo hudduu naannoo qaama hormaataa dhiiraa fi naannoo qaama hormaataa dhiiraa akkasumas fiixee qaama hormaataa lamaan irratti waan madaa geggeessanii fi jechuudha xiqqooni. Kan biraan immoo balaa cimaa kan geessisan jedhamanii qoodamu jechuudha isaan kana keessa. Yeroo kana isaan kun immoo balaa cimaa kan geessisan kun gara kaansariitti madaa gara kaansariitiin nama saaxilan dhibee kaansariitiin madaa nama saaxilan fi isa booda kaansarii karra gadameessaa nama fiduu kan danda'an. Akkasumas immoo kaansarii hudduu kaansarii naannoo qaama hormaataa fi naannoo qaama hormaataa irratti waan fidanii fi fiduu jechuudha. High risk yookaan balaa guddaa warri geessisan jechuudha. Attamitti human papilloma virusii kanatti saaxilamna jennee immoo yoo ilaaluu barbaanne namni kamiyyuu kan wal qunnamtii saalaa godhu yoo raawwate wal qunnamtii saalaa kan raawwate kamiyyuu dhibee kanatti saaxilanii bahaa. Wal qunnamtii saalaa yeroo raawwatu qaama hormaataa dubartii keessa seensisuudhaanis ta'e utuu seensisinis wal qunnamtii saalaa yoo raawwate huma saaxilatti bahaa dhibee kanatti. Baay'een isaanii sababiin isaa maaliif baay'een dhibee kanaa kan isaan darbanii walitti bu'iinsa gogaaf gogaa yookaan qaamaaf qaama
fakkeenyaaf qaama hormaataa dhiiraa akkasumas baattuu cinaanii qaama hormaataa buqushaa fi fiixee buqushaa akkasumas hudduu nama dhibee kanaan faalame wajjin wal tutuqiinsi walitti dhufnaan wal tuttuquun raawwannaan dhibee kana huma qabamu jechuudha. Akkasumas immoo dhungachuu yookaan tuttuquun qaama hormaataa nama dhibee kana nama saaxila jechuudha. Vaayirasii kana ni dabarsa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo dhibee kanaan namni qabame tokko yoo dhungate yookiin qaama hormaataa isaa yoo qaama hormaataa nama biraa yoo dhungate yookiin yoo tuttuqe dhibee kana ni dabarsa jechuudha. Human papilloma vaayirasii kana akka human papilloma vaayirasii kanaan qabamne attamitti beekna jenne immoo yoo baruu barbaanne attamitti beekna ani nuti qabamuu dhiisuu keenya vaayirasiin kun nu keessa jiraachuu dhiisuusaa attamitti beekna jenne yoo laalle qorannoo hin qabu, qorannoon hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een vaayirasii kanaan qabamuu isaanii waan ittiin beekan hin jiru jechuudha. Garuu vaayirasii kanaan qabamuu jechuun immoo dhibee namoonni baay'een dhibee saaxila ba'u jechuu miti. Sababiin isaa balaa gadaanaa yookaan madaa waartis jedhamtu naannoo qaama hormaataaf naannoo hudduutti ni baha. Kanumadha namoota baay'inaan jechuudha. Namoota xiqqoo irratti immoo fakkeenyaaf namoota xiqqoo irratti vaayirasiin kun yeroo isaan qabu irra tura bara baay'ee irra tura achiiti gara balaa guddaatti ceha. Achiisa booda madaa gara kaansariitti geessu madaa akkasii fi kaansariis qabsiisuu danda'a jechuudha. Namoota xiqqoo irratti jechuudha. Namoota xiqqoo irratti kana geessisa jechuudha. Genital wartis yookaan madaan qaama hormaataa human papilloma vaayirasiin dhufu kun maali yeroo jennee ilaallu genital wartis yookaan madaan human papilloma vaayirasiin dhufu kun hin mul'atanii baay'inaan hin mul'atanii garuu yeroo mul'atan maal fakkaatu daraaraa kooliifilaaworii jedhamu fakkaata. Dura xiqqaatee baha isa booda bal'ataa deema xiqqooseeti bakka tokkotti baate jechuudha. Qaama hormaataa irratti bal'ataa deema jechuudha. Akka habaaboo fakkaate jechuudha. Dubartii irratti yeroo bahu madaan kuni hidhii qaama hormaataa isaanii irratti akkasumatti ujummoo fincaanii irratti karra gadameessaa irratti qaama hormaataa isaanii irratti hudduu fi sarbaa isaanii irratti ni baha jechuudha. Dhiirota irratti immoo kan mul'atu qaama hormaataa isaanii irratti baattuu cinaanii irratti hudduu fi akkasuma sarbaa isaanii irratti baha jechuudha. Madaan qaama hormaataa fi hudduu irratti bahu kuni baay'ee kan darbanii baay'ee kan nama faalanii fi warra wajjin wal qunnamtii saalaatti salphaatti kan darbuu danda'an. Fakkeenyaaf wal qunnamtii saalaa karaa afaanii, karaa qaama hormaataa, karaa hudduu yeroo raawwatan nama dhibee vaayirasii kanaan faalame wajjin yoo raawwatan itti darba jechuudha. Amma immoo maal ilaallaa waa'ee madaa genital wartis jedhamu kana yeroo ilaallu waa'ee madaa kana yeroo ilaallu kan ka'u baay'inaan kan inni ittiin dhufu human papilloma vaayirasii sanyiiwwan 6 fi sanyiiwwan 11nidha. Baay'inaan garuu
baay'inaan kan inni garmalee addunyaa irratti tamsa'ee jiru waggaa 30 darban keessa gara lamaatii hanga dachaa lamaatii hanga dachaa 10tti garmalee baay'ataa babal'ataa jiru jechuudha addunyaa irratti. Baay'inaan immoo madaan kun kan isaan mul'atan fiixee qaama hormaataa dhiiraa fi hudduu dhiiraa akkasumas dubartii irratti immoo hidhii qaama hormaataa isaan irratti mul'ata jechuudha. Madaan kun tasa namoota 100 keessaa namoota 20 irratti erga fayyee irraa boodee tasa mul'ata jechuudha. Gara namoota 100 keessaa nama 20 irratti tasa erga fayyanii booda irratti mul'ata jechuudha. Maalidha amma immoo kaansariin hudduu fi kaansariin qaama hormaataa kun maal fakkaata jennee immoo yeroo miidhaa isaa laallu kan ittiin ka'u baay'inaan human papilloma virus sanyii 16, 18, 31 fi akkasumas sanyiiwwan kan birootiin ka'a. Inni kun immoo baay'inaan kan inni mul'atu dubartoota umuriin isaanii waggaa 54 fi isaa ol yeroo darban irratti mul'ata jechuudha. Kunis immoo kan inni wal qabatu kanaan dura yeroo dargaggoota turan yookaan yeroo umuriin isaanii gara gadii turanii walqunnamtii saalaa hiriyaa walqunnamtii saalaa baay'ee yoo qabaatan baay'ee qabu yoo turan yoo inni xuuxu turan xuuxxaa adda addaa tamboo ta'uu danda'a, shiishaa ta'uu danda'a, intuuxootaan irratti dhufaa walitti qabamee jira. Yoo dandeettiin qaama isaanii dandeettiin dhibee ofirraa dhorkuu qaama isaanii gadi bu'eera yoo ta'e isaan kana sadeniin maal ta'a ni ka'a jechuudha. Yeroo umuriin isaanii waggaa 54 ol darbu akkasitti irratti mul'ata jechuudha. Kaansariin hudduu fi kaansariin qaama hormaataa human maal goona jechuudha. Ammoo yoo madaan kun nutti bahee maal goona jennee yeroo laallu maal goona madaan kun yeroo nutti bahu takka madaan kun namarratti baheeti tasa yaalii malee ofii isaanii fayya jechuudha. Tasuma namarraa badaa jechuudha yaalii tokko malbee. Takka immoo madaan kun bara baay'ee turuu danda'a namarra. Bara baay'ee namarra tura. Takka immoo tokko immoo yaala baay'ee qaba. Manattis ta'ee mana yaalaatti yaala baay'eetu jira jechuudha yaalamuudhaafi. Warri yaala barbaadan madaan kun warri yaala barbaadan kun gara ji'a 8 xumuru jechuudha. Gara ji'a 8 fixu jechuudha yaalamanii namarraa baduudhaafi. Kanaaf madaan qaama hormaataa fi hudduu irratti bahu kun erga fayyee namarraa badee booda deebi'ee dhufuu danda'a kan jedhu ammas kan irra deebinee kaasuu barbaadnu. Erga fayyanii yaalamanii boodas tasa yeroo ta'e deebi'ee namarratti mul'achuu danda'a jechuudha. Amma immoo maayinni akkamitti waa'een kaansariin maali kaansariin human papilloma virus kana kan hudduuf kan qaama hormaataa eessatti argamee fakkeenyaaf amma yeroo ilaaluu barbaadnu namoota 50 hanga 98 dhibba keessaa 50 hanga 98 irratti mul'ateera jechuudha. DNA human papilloma virus jechuudha. Inni kan biraa immoo dhibeen kaansarii qabsiisu kun kan isaan kana fidu ijaa fi E7 ta'uusaa bira gahameera jechuudha.
achi ixii kan jedhamu tokko tuumarii jedhameet beekama. Kanaan ibsama jechuudha. Ijaa fi torba baay'inaan dhibee kaansarii ta'uusaa mirkanaa'ameera jechuudha. Qaama namaatii alattillee nama faaluu akka danda'u bira ga'ameera jechuudha. Baay'inaan qorannoon biraan akka qorannoo baay'een mirkaneessanitti kanadha jechuudha. Amma immoo vaayirasii kanaaf kaansarii isaa yeroo laallu baay'inaan kaansarii gadameessaati jechuudha kan isaan nama saaxilanii. Kaansarii gadameessaatiif nama saaxilu jechuudha vaayirasoonni kun. Isaan itti dabalaanis immoo kaansarii qaama hormaataa dhiiraa, kaansarii hudduu fi kaansarii qaama hormaataa walumaa gala fiduudhaan kanaaf jechuudha vaayirasii kana kan beekuu barbaachisu jechuudha. Dubartoota keessatti vaayirasii kanarraan kan ka'e seelonni kaansarii kanatti geessan qorannoo paappii teestii jedhamuun karra gadameessaarraa fuudhame ilaalamuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf dubartoonni akkasitti dhaqanii of ilaaluu danda'u jechuudha. Dhibeen kaansarii gadameessaa kanatti isaan saaxilu vaayirasii kanarraan kan ka'e deemanii qoratamuu danda'u jechuudha paappii teestiidhaan. Akkasumas immoo ijoolleen durbaa yeroo qorataman ijoolleen ganaa ijoollee durbaa ta'an yoo qorataman keessatti mul'achuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaa yoo keessatti mul'atee irraa mul'achuullee yoo keessatti argamuu baate bara baay'ee booda kaansarii irratti fiduudhaa fi bara dheeraa waan fudhatuu fi kan ilaalamuu qaban dubartoota warra fakkeenyaaf waggaa 30 ol otuu isaan qofadha jechuudha baay'inaan. Kun amma fakkeenyaaf kaansarii gadameessaa sababa huumaan paapiloomaa vaayirasiitiin kan gagga'amedha jechuudha. Kun jechuudha innis immoo kutaa sadarkaa lammaffaa isaati jechuudha. Sadarkaa lammaffaadha. Paappii teestii jechuun maal jechuudha? Paappii teestii jechuun maal jechuudha? Dubartoota qaama hormaataa isaan irraa fuudhanii akka seeliin gara kaansarii gadameessaattis gara fuulduraatti isaan geessu keessa mul'achuuf dhiisuu isaanii kan ittiin ilaalamu jechuudha. Kuni tooftaa tokkittiidha jechuudha kan ittiin seelonni sirriin taane karra gadameessaa irratti yoo argaman gara kaansarii bara jireenya isaanii gara kaansarii gadameessaatti waan isaan geessu waan agarsiisuuf jechuudha. Kana shamarreen durbaa tokko jechuudha qorannoo kana kan isheen geggeessuu qabdu waggaa sadiitti walqunnamtii saalaa jalqabde waggaa 3 keessatti ilaalamuu qabdi jechuudha qorannoo kana. Sababiin isaa isa booda qoratamtee vaayirasiin sirriin taane seelonni sirriin taane karra gadameessaa keessatti yeroo waa mul'ataniif yaalamti jechuudha. Isa booda bara jireenya ishee keessatti isheen qabatu jechuudha. Huumaan paapiloomaa vaayirasii kana ofirraa dhorkuu dandeenya? Baay'ee sirriitti dandeenya. Innis inni waltuquu namaa wajjin gogaaf gogaadhaan waltuquu dhiisuudhaan
dhorkuu dandeenya. Akkasumatti bara jireenya keessatti namni tokko hiriyaa wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu tokko qofa qabaachuudhaan bara jireenya isaatti kanaan dhorkuu danda'a. Hiriyaa wal qunnamtii saalaa wajjin raawwannu yeroo baay'ifnu kan dhibee kanaan qabamuun keenya dabalaa deema. Carraan dhibee kanaan qabamu dabalaa deema jechuudha. Kanaaf akkasitti dhorkuu dandeenya kana qabxiiwwan sadan kanaan jechuudha. Tokkoffaa nama kamiinuu walitti bu'uu dhiisuu. Lammaffaa bara jireenyaa keessatti nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwannu tokko qofa qabaachuudhaani. Inni sadaffaan immoo hiriyaa wal qunnamtii saalaa yeroo baay'ifnu kanatti carraa akka qabamu kana akka bal'atu hubachuu qabna jechuudha. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan liinkii kana jalatti yaada keessan nuu kaa'aa, nuu barreessaa isiniin jenna. Galatoomaa, horaa bula.